Jiraattonni Magaalota Oromiyaa Buraayyuu Giincii Ciroo Masalaa fi Aanaa Laaloo Assaabii ajjeechaa fi buqqaatiin lammilee nagaa irra ga'aa jiru haa dhaabbatu olaantummaan seeraas haa kabajamu jechuun hiriira ba'an. Uummanni Oromoo daangaa irratti du'uun dhaabbachuu qaba, mirgi uummata Oromoos eegamuu qaba dhaadannoo jedhuun hiriira kan ba'an barattootaa fi hojjettoota mootummaa magaalaa Buraayyuuti. Sagalee uummataa qeerroo fi qarreen magaalaa Giinciis miidhaan lammiilee Oromoo irra ga'aa jiru haa dhaabbatu, mootummaanis callisuu dhiisee deebii hatattamaa nuuf haa kennu, nutis karaa seera qabeessaan sagalee keenya haa dhageessisnu jedhan. Sagalee uummataa daangaan Oromiyaa kabajamuu qaba, duuti ilmaan Oromoo fi poolisii Oromiyaa irra ga'aa jirus dhaabbachuu qaba jechuun kan hiriira ba'an ammoo jiraattota magaalaa Cirooti. Sagalee uummataa wabiin uummata keenyaa poolisiin Oromiyaa du'uun qabu, mootummaanis warreen gocha badaa uummata irra geessaa jiru irratti tarkaanfii fudhachuu qaba kan jedhan ammoo barattootaa fi jiraattota magaalaa Masalaati. Sagalee uummataa haaluma wal fakkaatuun jiraattonni godina Wallagga Lixaa Aanaa Laaloo Assaabiis ajjeechaan lammiilee keenya irra ga'u dhaabbachuu qaba, qaamolee jijjiirama dhufe gufachiisuuf yaalan ni balaaleffanna, olaantummaan seeraas kabajamuu qaba jechuun hiriira ba'an. Walitti buusuuf yaaluun nurraa dhaabbatu. Sagalee uummataa mootummaan naannoo Oromiyaas ibsa sadaasa 24 baaseen ajjeechaa fi rakkoo nageenyaa mudataa jiru furuuf tarkaanfii fudhachuu eegaleera. Tarkaanfii fudhatameenis shakkamtoonni 200 ol ta'an to'annoo seeraa jala oolaniiru.